alla qasi kafalle obboleti kenya am borit baasu qabna jenne xiqi ofi qabne xiqi nama qabne gadi kan rabbi gadi tanu abdanu isini wal malewatu kun qabnu khalesa dukufanna wal gara batature hadas duuti haada si du'a haada kenyati shamarran biya araba keessa jirtan accounti amma sinitim fudattani amma naggaadechaan naggaade yookiin dambanyaa keessa namni dambanyaan qabne jiru utuu rafin accounti kana qabadhaa tergaati namatu nama ajjeese mucaan mana hojii jirti lobboon si qaqqabuu fi amma naa galchi kuma tokko kuma lama kuma sadi jedhi amma galchi fidi fidda shamarran biya arabatan tokko tokkoon yoo dhabdan kuma tokko tokko matara qabadha dumera qabadha accounti warri eessa yoo jirtan accounti an sirriitti mukana qabattu kuma tokko nigdi baankiidha kuma tokko jettee lafaa kaasaa moobaayilii keessan keessa galeen jira kunwaan kuma tokko jadi barreeffadhu nigdi baankii irratti barreeffattee 500 jadi barreessi 500 jettee barreessitee 85 maal sii baasa Luulaa Abdul Qaadir sii baasa mime illa alla birrii gale Mubayya pingo duufi hin dandeettu akkaawuntii jalatti pingo duufi hin danda'amu barreeffamaa jira rakkoo qabu isiniif affida accounti naa obsa deeqa sagaleen keessa cittee beeki waan nu dhagaa jiru seeti bara kana iyyiti siini bishaan dhugi abbaa namni haadha qabdan intala tana bira dhaabadha innaan ilahanna ilahi rajiun obboleessii isii hospitaala jira ufiin beeku obboleessii isiidha isiin tana obboleettiin kunoo takkaas irra jirti rabbiin balaa akkanaa mana keessanitti hin galchiin meetu obboleettiin biraa munaa bira ka jirtu kennaa tana bishaan afaan shiitti namni naqutu jiraate dingata mucaan kun mataanuu waa ta'a je'e yaadde'an waan taati je'e warri maaltu bira jettamu itti himee Luulaa warri maal ta'e jedhanii gaafata kana itti himi itti himee Luulaatis dabarsime namni addisii galaara taraadhaan ituu dubbatame bareedaadha walharkaa fuudhame obboleettii teennaa asirratti argitan tana mana arabaa jirti isiin eegaa viizaan irraa dalagamee ji'a 2 viizaan haroon eegaa irraa dalagamee jechuudha obboleessi isiillee achuma Dubaay keessa jira obboleettiin isii takka tamunaa cinaa jirtu tana haadha isii dhalte ilmi obboleessummaan isii xiqqoo amala hammaata jedhanii fayyummaa isaa fayyaadha na fakkaata amala hammaata garuu haadha tana yeroo mara inni naannessaan gaafa kaanii ilmi kun yoo hidhamellee haadhuma tana hiisise yoo inni waa ta'ellee akkanumatti osoo jala deemtu ilmi kiyya beelahee nyaata fidaa fi jettee itti seente manatti. Wayita isiin itti seente haadha ofii san ilmi sun fuudhee qalee ququrxee mana keessatti itti cufee biraa bahe haadha ofii. Reeffi guyyaa 4 mana keessatti ajaa'ee guyyaa 5ffatti ajaa ollaan ajaadhaan argee mana bane wayita mana bane reeffa haadhaati harkaaluun isii irraa ciccitee jira inni mana hidhaa seene wanni nuti amma barbaannu maadaamiin isii immoo hanga angaafa deebi'utti ani ma intala tana gadi hin dhiisu eegame fiizaa irraa dalagee ji'a 2 jette amma wanni nu barbaanne tokkoffaa mucaan kun haa ajjeefamu viidiyoo dalagaa isin martinuu yoo dhuguma godina Arsii keessa seerri ka jiraatu taate haa ajjeefamu mootummaa waan kana dhagahee ejjannoo du'aa akka irratti fudhatu viidiyoo nu dalagaa mana nama maraa keessa footoo isaa laxafaati viidiyoo dalagaa akkuma inni ajjeesisanitti haa ajjeefamu takka lammaffaa intalti tuni maraataa jirti. Akka isin hin maraanne haa goonuti maadaamiin ani nan galchuu manaan baasuu jette wanni isin irraa qabdu birrii fiizaati. Xabaqaa itti qabanneetiniin fiizaa isii birriin kafalamee fi yookiin immoo
namni biraa birrii akka saraatanyaan isiidha bakka buutu goone isii mana sanii baasuudha. Obboleessi isii immoo hospitaala jira. Obboleessa isii sanillee fuudhuudha. Yoo rabbi tasgabbeessa achitti tasgabbeessu. Akkas kanaan baraaruu deemnaa namni rabbiif jettanii waan iyyattan dafa. 2,000, 3,000, 4,000 waan qabdan irraa. Akkaawuntiin haga mubeen as deebuutti chaalenjiidha. Rabbiin namni sodaatan, namni haadha qabdan, namni fuunduree kee kabaruu eeggattu. Nama hundaa waan irra ga'uun beektanii. Kanaaf haga mubaarakas deebuutti akkaawuntii warri harkaan qabne 1,000 takka katabadha. 1,000 takka chaalenji waan qabdan ofirraa itti darba. 1,000 takka 500 96 60 takka 85. Obboleessa gaafattan obboleessi of hin beeku. As dhufuu miti ofuu hin beeku obboleessi. Akkaawuntiin 1,000 takka 500 96 60 takka 85. Lula Abdulqadir. Akkaawuntii warri gaafattan 1,000 takka 500 96 60 takka 85. Lula Abdulqadir. Rabbi waan isinii kennerra waan rabbiin isinii kennerra humna keessan rabbiin fayyaa haa kennu. Rakkinna mujattii tana mudhise kana rabbiin ganda keessanitti mudhisin. Rabbi isinitti mudhisin. Harka galchitaniif saniin rabbi argitee waan daladdan keessa dalagaa keessan barakaa keessa haa kaa'u. Rabbi barakaa isin keessa haa kaa'u. Ijoollee tiyya barakadha. Namni ijoollee warra mana maadamii rakkinni hundinuu dhibni hundinuu beelofnu isinitti boonna. Rakkannu isinitti boonna. Masaajida yoo ijaarru isinitti boonna. Ijoollee mara maadamii. Ijoollee dubartii mana maadamii. Rabbiin teessan haa dubbatu. Teessan haa dubbatu. Rabbiin teessan haa dubbatu. Mee tafaddal dafa luulaan laalu jirti. Waan qabdan irraa 2,000 3,000 85 no mube akkaawuntichi sirrii miti. 85 mube akkaawuntichi sirrii miti. Kanaaf callisaa ilaalaa. Please kama isin uume sodaadhaan irratti hin bilbilina. እዚህ ጋር የምታዩት ከላይ ከሙቢ አጠገብ የምታዩት እህታችን በዱባይ ሀገር ነው የምትኖረው። ሙቤ ለጠፊቲ የገስ ይዱበዳ አይ ኤላ ኩኖላ ለገፈዳው መተገኛ አካውንቲንግ ኩን አካውንቲ ኦቦሌቲ ከኛ ዱላቲ tokkoffaarratti 1,500 90 tokko 85 jedha. Akkaawuntiin ammaa dogoggora osoo hin taane dogoggora malee akkaawuntii nama biraa miti hedduu kennine. Macarashaan 85 ture 15 goone 8 irraanfatame. Amma immoo sirriidha laala. Bareechaa laala. Akkaawuntii isa kanan ni dhugaa kan luulaa isinii baasu. Inni kaan isii ofirrattanis isinii hedduudha jedhama malee kan nama biraatti isin hin jedhamu. Hedduudha jedha malee hin baasu. Kanaaf akkaawuntiin sirrii kan luulaa kunooti qabadhaa. Obboleessa galchaa namaan obboleessa illee hin galchina. Kun akkaawuntii luulaati qabadhaati. Wanni birriin barbaachiseef obboleettii keenya kana mana hojii sana mana talabaa sana birrii kafallee baasuuf jechuudha. Kanaaf akkaawuntii kana qabadhaa jabaadhaa. Naggaadee keetti ergiitii amma yoomiimnaa jirta 1,000 ranaa galchi 2,000 ranaa galchi jedhi bakka. 100 galcha 50 galcha 20 galcha jettee nu jalaan turin. 1,000 galchaame. Dhugaa sirriitti himu mee 1,000 nu galcha. 1,000 gaaya. Maqaa isaa mubeen hin beeku mana yaa jala jira qoy. Obboleessi eenyu ni maqaan? Gaafa dhakaa isi marraban. Eenyu maqaan isaa? Maastar miyuutii qabadhu. Eshi. Obboleessi maqaan eenyu ni naa barreessa. Alima. Obboleessi keessan eenyu ni kenna gaafadhe dhufu WhatsAppiidhaan. Amaan nam tokko jalaa gadi bu'aa. Nam tokko jalaa gadi bu'aa. Dhiifamaa wajjin. Abdi, lafii gadi naa bu'i. Amaan as jala ni jira hin jira. Mee sheer godhaa jala keenya. Wallaahi karaa deemaa hojii hojjetaa irra laa. Karaa deemaa isin bira jira kun argitanii. Sheer godhaa meeme. Sheer godhaa. Mana yaalaa jiraanaan jedhaniiti mucaan dhukkubaanaan jedhanii as jira eenyu Dr. Hawwiit akka seensisaatii ishiin isinitti himtu ollaadha. Hayyeesh. Nam tokko gadi buusuun dirqama. Dr. Hawwiit sagalee naa qabeen ollaadhaan mana yaalaa jiraanaan jedhu. Nam tokko jalaa gadi bu'aa. Jala keenya nam tokko jalaa gadi bu'aa. Qoy warra fooloo guddaan
xiqqoo galfadhentinaa raawuttiinii fi mareemaan dhiifamanaa godhaa isin buusee isin deebise jechuudha. Ishi meerre eenyuun galchu? Miyuutii irraa kaasiisuma Dr. Hawwii jedha. Dr. Hawwii hambeen namoo maal jedha? Meerre seerti. Dr. Hawwii profaayilii ishii wantoota kan hirkaanii wayiitirra jira. Dr. Hawwii wantoota erga Torba barreeffadhu. Ergime yoo jala jiraatte abaaboo ergi isiin sirriitti beekti waan maraa. Abaaboo ol darbi ollaadha jette. wayi sagalee qabuufi Dr. Hawwii kennaa miti beeki. Kaani. hin beekamu caama sii kaan silan waammate kwana. Yaa waan kan Amaariffaan itti deemuu agas yookiin. Iyyee dubbadhu sheer godhaa ijoollee isin immoo. Sheer godhi koppiliingii godhi taap godhi. ኦኬ አማርኛ ተናጋሪዎች ቋንቋ ተናጋሪዎች እዚህ ጋር ምን ተፈጠረ ለምትሉ እዚህ ጋር የምታዩት እህታችን በዱባይ ሀገር አረብ ሀገር ላይ በአረብ ሀገር ቤት ውስጥ እየሰራች እያለ ከነ ወንድሟ ከነ እህቷ ዱባይ ሀገር ላይ ነው ያሉት። እናቷ አገር ቤት አላት፣ አባት የላትም። እናቷ ከአንድ ወንድሟ ጋር ነው የምትኖረው። ያ ወንድሟ ብዙ ጊዜ እናቷ እንደሚያስቸግራት ይታወቃል። ብዙ ጊዜ እናቷን ያስቸግራት ነበር። ማታ ማታ እዛ ቤት አታድርምና ስለምትፈራ የእንትኗ ቤት ሄዳ ነው ሌላ ቤት ነው ሄዳ ነው የምታድረው። አንድ ቀን ልጄ ተርቧል ምግብ አደርስለታለሁ ብላ ለልጇ ምግብ ልታስቀምጥ ቤት ገባች። እናት ቤት ስትገባ ልጅ እናቱን ይዞ አርዶ እጅና እግሯን ቆራርጦ ቤት ውስጥ ደብቆ ቀብሮ ወጣ። የወለደችውን እናት ማለት ነው። ቤት ዘግቶባት ወጣ። ሬሳው ለ4 ቀን ቤት ውስጥ በከተና በ5ኛ ቀን ግማቱን አላስችል ሲል የአካባቢው ማህበረሰብ ለፖሊስ ጥቆማ ሲያደርግ ቤቱን ከፍቶ ሲያዩት እጅግሯ የእናቷ እጅግር ተቆራርጦ ቤት ውስጥ ነው ያለው። ልጁ አሁን ላይ በህግ ስር ነው ተይዟል። አሁን እዚህ ጋር እኛ የምንፈልገው አንደኛ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ለዚህ ልጅ አሳማሚ ቅጣት ወይ የሞት ፍርድ እንዲፈረድበት ድምጽ እንድትሆኑ ነው። የሞት ፍርድ ሊፈረድበት ይገባል በዚህ ልጅ ላይ። ምክንያቱም ጤነኛ አይደለም እንዳይባል አርዶ መደበቁን እንዴት ሊያቅ ይችላል? ጤነኛ ካልሆነ ማለት ነው። ገሎ በእጅ እስከ መቆራረጥ ድረስ የወለደችውን እናት። ሁለተኛ እቺ እህታችን ቪዛ ከተሰራላት አረቢቷ ወይ ደግሞ እሷ ጋር የምትሰራው ሴትዮ 2 ወር ነው። ልጅቷን ወታ እንትን እንዳትል ከለከለቻት። አለቃትም እኔ እስክመጣ ድረስ ልጅቷን መልቀቅ አልችልም አለች። ልጅቷ ደግሞ እንደዚህ እያበደች ነው ያለችው። ወንድሟ ራሷን ስቶ ራሱን አያውቅም። በአሁኑ ሰዓት ላይ ህክምና ላይ ነው ያለው። ስለዚህ የልጅቷን ከአረብ ሀገር ልጅቷን ለመውሰድ የሴትዮዋ ብር ሊከፈል ይገባል። ወንድሟንም ለመርዳት ብር ያስፈልጋል። በአላህና በመጨረሻው የምታምኑ እናት ያላችሁ ሁሉ ለዚች እህታችን እንድረስላት ነው። ከአረብ ቤት አንደኛ እናስወጣት፣ ወደ ሀገር ቤት መግባት ካለባት አስገብተን እንድትታገስ ሰብር እንድታደርግ ሁላችሁም የየትኛውም እምነት ተከታይ የሆናችሁ ሁሉ ድምጽ ሆናት። አላህ በሰጣችሁ ደግሞ ከጎኗ እንድትቆሙ እንጠይቃለን። ለዚህ እርዳታ አካውንት የተዘጋጀ ስለሌለ አንድ አካውንት ነው የመረጥነው። እሱም የአካውንት ቁጥሩ 15966185 ነው። የአካውንቱ ስም ደግሞ ሉላ አብዱልቃድር ነው የሚለው። አካውንቱን ለመድገም 1500 ኦኬ ትንፋሽ ውሰጂ፣ ተረጋጊ። እኔ ላድርግ። Afuddin dubbadhu. ኦኬ ተናግራለች መሰለኝ። እንግዲህ ይህ ወንድሞቼ እየሰማችሁ ያላችሁ አሁን ለጊዜ የተዘጋጀው አካውንት 1596 61 85 ሉሉአ አብዱልቃድር አብዱ በሚለው ስም ነው። በዚህ አካውንት ሁላችሁም የቻላችሁትን በብሔር በሃይማኖት
በልብስ አዲከፋፈል እዚህ ጋር የቻላችሁትን ከመቶ 200 500 ከሺህ ብር ጀምሮ የቻላችሁትን በዚህ አካውንት እያስገባችሁ አሁኑኑ ለዚች ልጅ እንድረስ እቺም እንዳትታመም ይላለው ኔትወርኪን ነቃባ ጅራ ገገዲሱቲ ኦቦሌዋን ከንኳ ጀለ ጅርተን ሁሉም ትኬሰኑ ማለ አንድ እንደሰኑ ኢንቱፈቲና አመራ ካሳቲ ከራ አካውንቲ አፋን ኦሮሞቲ ሚቲም አፋን ኦሮሞቲ ሚሻራፉዲን አፋን ኦሮሞ የቹ ጅራኔ ሁሉም ትኬሰንዩ ጭና ዳበኑ ንጀላ ሜ ዋን እንደሰኑን ከንዱት ሃደ ኬሰኒ ከነርኪ ሙሙረሜ ከሚሊ ሙሙረሜ ሃደ ኬሰኒ ሃዳና ዲስ ጭኔን ፈቴ ጭራቲ አከሲቲ ሁዳዳ ሁሉም ትኬሰኑ ከነሞ አሲቲ ዱአ ሃደ ሲደበለቴ ኦፊሺቲቭ ልቡ ዳቡ ደማጅሩ ሚረብራ ኬሰ ከንጅሩ ከመራታ ጅሩ ኦቦሌቲ ኬሰኒ አከሲቲ ሁዳዳ ሁሉም ትኬሰኑ ዋን እንደሰኑን ማለቃ ጢቆ ኪሲ ኬሰኒ ዮበይ ነምኒ አሲ ሃደ ዳቤ ኦፊ ልቡ ዳቡ ጅሩ ጅራ ኬሰኒ ሞ ብሪ ወኒ ረቱን ጅሩ ቴኮ ለሸኒ ባላን ኩኒቱ ማነ ኬሰን ሲኔ ባየው ልፋታ ሜ ገራ አካውንቲ ኬሰኒ ኦኬንሞ ገራ አፕሊኬሽን ኬሰኒ ሴናቲ ሁንዱም ቲኬሰኒዩ ዋን ቀብደኑራ ከራ አካውንቲ ከናት ገልቻንስ ሊንጀላ ኩመቶኮ ድበሸን ሰገልተሚጃ ጃተሚቶክ ሰደተሚሸን መቃን ሉሉአ አብዱል ቃድር አብዶ ጀዳ ከራ አካውንቲ ከናን ዋን እንደሰኑ ሙጫን ሁን እርግስላቲ ቦዋጅርቲ ዋን ሽንዱበታ ጅርቱ ሽቆፈበክ ሙይቲ ጎደት ጅርቲ ማለ ባየ መራታ ጅርቲ utu muitii irraa kaastanii tarii miira sin keessa jirtu hubachuu dandeessu hundi keessan yoo obsitanii akkanattiin teessanu baay'ee maraataa jirti so hundumti keessan karaa akkaawuntii kanaa yoo maa dhabdan immoo vaaraaliin mana kanaa akkam buun sheerii gochuudhaan kooppii linkii gochuudhaan hundumti keessan riipoosti godha piroofaayil yuurs istoorii irra godha hundi keessan iyyuun isiniin jira waan dandeessanu vaaraaliin mana kanaa gabbuun qabu maaloo hundumti keessan ammas karaa akkaawuntii kanaatti galaa jira maallaqni jedhee tayyaada daqiiqaa muraasa booda hin laalla egaa rabbiirraa argattu balaana Nuni waagalu jirani waa tokko shakkiin qabnu inuma galchu abdii guddaa isinirraa qabna ummanni ajjala jirtan dhagaa jirtan waan dandeessan hirmaattanii yoo isheen hin qaqqabneef eenyutu isheedhaaf qaqqaba moo akka kanatti balaan akka kanaa mana keessaniitu isin jiru jallisanii keessatti yaadu'anii akkana inshallah Okay, alhamdulillah warri galchitani de rabbin khairi sini akennu mucattiin akkana maraatu jirta mucatti akkana maraatu jirtu tun haadha isiitu irraa du'e mana maadamii jirti ibidda maadamii san keessa lafa dhooftii sodaatu jirra Dubaay jirti isii achi keessaa baasuu feena namni rabbiif jettan rabbiin rakkina kana narra geessin jettan mana kana rabbii waan kiyyan fidin jettan Rabbi sodaadha kuma takka kuma lama kuma afur kuma dhibba takka Rabbi jedha niyyadha hadha boru iftaani hin feenu kun waan emergencyiti waan ammaati Rabbiin argitee rakkinna isii irra kaa'e kana nu hunda nurra kaa'ini obboleessa isiittu haadha isii biyya jiranii ijoollee arsii eessaati jedhan arsii nageellee jedhanii ijoollee arsii nageelleeti haadha ufii mucaan ajjeesee guyyaa lama moo sadii mana keessatti awwaalee san isiilleen achin jirtu biyya Dubaay jirti mucaan qabamee hidhaa jira san mootummaa Itoophiyaa gaafannaa akka rabbiif jecha nuufannisu akka isii ajjeesan akka isii cirisanitti akka cicciru kanaaf mucayyoon tun achitti boo'u jirti mana arabaa keessa jirti kichenii arabaa keessa jirti kanaaf namni waa niyyatan ol baafnee nama birrii kuma lama kuma sadii ka kijibaan feenu atummaa yoo niyyatte rabbiif jecha boru fuunduree kana rabbii waan kana narran kaasin ka jettee niyyattu akkaawuntii keessa waa galchaa akkaawuntiin kuma takka 596 takka 85 akkaawuntii irra isinii deebi'a kuma takka 596 takka 85 Lula Abduqaadir jedhama akkaawuntiin namni rabbiif jecha Mubaarak Musammaa tiifii miti maastarii fi miti Lulaa fi miti Munaa fi miti Anaa fi miti Abbaa Abdallaa rabbiif jecha boru wanni kun narra ka jettu kuma lama
kuma shan waan argatte keessa darbaame akkaawuntii keessatti rabbii sodaadhaati rabbiin waan kana warra darbatee warra niyyate rabbiin argitee ka kiishii isaanii rabbi keessa haa guutu rabbiin warra mucattii tana imimmaan irraa haquuf deemu jiru rabbiin argitee ka imimmaan rakkoo rabbiin isinitti hin fidin ayyoo miira keessa illee seenu dubbachuullee na dhibaa hedduu miira keessa jirra imimmaantu as na hudhu jira wallaahi billaahi imimmaantu as na hudhu jira miira keessa seenee isinii dubbatu jira haga afaan oromoo na jalaa badu takkatti rabbiin sodaadha boru rakkinna mucattii tan hadha rabbiin irra geesse kan isin irra geessin si'ii mana maadamii jirtu yoo haati tee duute jedhanii isin bilbilan maal taate ka ajjeesanii cicciranii guyyaa sadi lafa jala awwaalanii miti isima dhibamtee hospitaala geessanii duute jedhan maal taata anallee yoo natti mammaal abbaa kiyyaa ta'a kunoo nu hundinuu kun nurra gaa rabbiin sodaadha mucattii tanarra dhaabbadha darba akkaawuntii keessatti waan niyyattan akkaawuntii keessatti darba ol isin baafne Lula me birri me kanu gaira. Lula me kanu gaira. duratti 40 wayyetti Subhanallah. kuma shantami jaamu be amma alhamdulillah deemu jira mubarak la taqnaqu min rahmatillahi rabbi ke irra abdin gutatina yede rabbi irra abdin gutannu namni oromo qabu rabbiin qabu watakka wonni dhabe qabu namni ijoollee mana maadamii qabuuf rabbii tokkocha qabu wonni dhabe qabu ka masgidallee ijaaru isaan kareeffallee awwaalu isaan ka dhibamaa yaalu isaan wallahi namni ijoollee mana maadamii qabuuf rabbiin qabu waan takka wonni dhabe qabu kanaaf jabaadha akkaawuntiin 5,566 akkaawuntii irra isinii deebi'a 5,566 luula abduqaadir jedhama rabbiin sodaadha daa'imni tun achi wallahi wanna istoofa wanna irratti akka lafa dhooftu sodaatu jiraan gaas kukari mana arabaa jiru irratti isiin miira keessan jirtu mucattii tana boru ganama akka mubaarak musammaa dhaqee mana sanii baasee dubaay mubaarakiin birarti at least haga qalbiin isii wannaa taatuuf maadamiin gadhiisuu didde waraqata ana tolcheef jette iqaamaa ana tolcheefi birri iqaamaa an dubaayin hin jiru isintu beeka rabbiin sodaadhaa akkaawuntii keessa waa kaayaa fi akkaawuntii fuulduree keessanii ka booruu keessa waa kaadha. Ilaami Abba Abdallah. Uummanni keenya sagalatomu kanaaf taa'an bulu'an gara kooti. Waan rabbiin alaafise nan gargaara. Dhiisa. Ani yoo ani uummanni wallahi deeqaa 30 qofan sineedha. Waan akkaawuntii irra galamee birrii kumni tokko ergamuu danda'u afaan meeqaan dubbanne erga gas olti jabaanne birrii 40 wallahi 400 naan jettisee sini gale waan kalaan keessummeessuun dhiifama na godha kalas waan onna kooti nan gargaara thank you an cufu man deemana Inchufidi qol mubarak nama haati jalaa du'ee duumiti kukkutamee gatame tokko kukkutee jedhame tokko akkas garaa jabaanne teenyee nama eegna taanaani rabbi duniyaa nuuf kennu waan ittiin cufnu wallahi billahi mucaa baadhee sanan ta'u nan buusa mucaa tokko fa'a aybiidha yeelloodha kun wallahi yeelloo guddaadha kun maal jechuudha itti kadhachuun finnen akkas taanaan itti kadhataa irra kaa akkas taanaan itti kadhataa jirra kaa maal namni keenya doolaara 1,000 kennuu danda'u hin jiru meeqa tuleen cishata 4 darbaara guyyaatti namni keenya daraama 1,000 kennuu danda'u hin jiru maal jechuudha akkamitti nama 8 nama 10 darbeennaan teenyee birrii 50 fi 100 funaannee birrii 40 naan jettu kalaas hin jiru dhagaatti yeroo gaarii qabaadha obboleessi meer
Obbolee sabichaa galchaame. Wallahi daqiiqaa kudhanii foofu wallahi neegu. Wallahi nobsu. Daqiiqaa 30 qofa. Muna ayye. Muna hagam nu gahi dhibba gahi amma Mubaarak dubbatee dhibba nu gaha. Obbolee Simeer. Ayye Sharafuddin dubbadhu maastar. Carraanaa kennaame al tokko. Dubbadhu. Maastar. Amaani okay argeera. Okay mubeeni Dubbadhu maastar. keessa kan galaa jiru yoo milkeessinu ta'e maaf dadhabnaadha. Obboleewwan ilmaan Oromoo biyya alaa fi biyya keessa maaloo hundumti keessaniyyuu bakka jirtanu ol galuun hin jiru gastiira achuma irra taa'atii bakka jirtanu rabbi irraan argadha rabbiin na argaa jira sadaqaadha jedhaanii yadhaati gargaaraanii obbolaawwan kan keenya afaan Oromoo kan hin nageenya jalatti argamtan immoo isinis in hirmaattu hin gargaartu abdii guddaa isinirraa qabna hundumti keessan hirmaadhaa akkaawuntii qabattanii jirtu Oromoo Oromiffan nageenya caalaa warra Amaariffan dhagahanullee akkaawuntii simaa waan jiru nan hubachiisa. እዚህ ጋር የምትገኙት እህት ወንድሞቼ ኦሮምኛ የማሰሙት እንግዲህ እዚህ ከምቹ ላይ የምታለቅሰው እህታችን በዚህ ሰዓት ኦልሬዲ ከሀገር ከወጣችሁ 2 ወር ናት። ሙይት አርጉ 2 ወር ናት። በዚህ ሰዓት ግን እናቷ በወንድሟ እንደተገደለችና እንዲሁም ደግሞ ሬሳዋን ይጥቆ ከ4 ቀን በኋላ ነው ሬሳዋ የተገኘው እጇን እግሯን ምናምን ቆራርጦ ማለት ነው። ሶ እኛችን ይታከም ካለችበት ቦታ ለማውጣት ወደ ሀገር እንድትገባ ገንዘብ ያስፈልገናል። ይህን ገንዘብ ለማግኘት ደግሞ ያዘጋጀነው አካውንት አለ። እባካችሁ ሁላችሁም የቻላችሁትን አሁን በሚነግራችሁ አካውንት 1596 61 85 ስም ሉሉአ አብዱልቃድር አብዶ ነው የምለው ሁንዱም ትኬሰን ዋንዳ እንዲሰኑ ፈራከናን ገርጋራ ሼር ጎዳ አከሙ ቤንጀዴ ነምኒ ኩማ ሄዱ አባ ቀበኛ ሄዱ ቀምና ማሎ ብየ ኬሰ ጅርቱ ብያላ ጅርቱ ማሎ አስረቲ ዋንብሪ ሸንተማን ወልከደተኖ ሶንታኔ ነምኒ ቶኮ ኩማ ዲባን ኩማ ሸንተማን ዋንከኑ ደንዳውላ ማሎ ሁንዱም ትኬሰን ዋንዳ እንዲሰኑ ህርማታቲ obboleetti keenya afaa qaqqabnu obboleessa isheetiin haatee ishee ajjeefamtee jirti. Reeffi isheellee dhokatee guyyaa 3-4 booda fooliin naannoo itti dhaga'amuun reeffi ishee argamuu danda'e. Kanaaf gara jabeenya akka kanaa kana waliin taanee nuti yeroo akkanaatti waliin dhaabbanne in ulfaata. Hundumti keessan karaa akkaawuntii 1596 61 85 Lulu'aa Abdulqaadir Abdoo አካውንት ይጅሩ ከናን ዋን እንደሰኑ ጋር ማሎ የውማ ደብደን ሼሪ ኮፒ ሊንጌራን አቢና እትፉፋ ነምኒ ቶኮ ሙቤ ከተል ሎሎ አዋንሶቾኔ ሙጆ ጎታ ስፖርት ቀየ kuma jaatama seenee amma itti seenee baay'ee siimi akkaawunticha waan harkaan qabneef appilikeeshinii irra seenee ሙናን እትፉፍ የሆነ ምብራን ጅራን ሙቤ ሙና ቀጥይበት ሙናት ትፉፊ ሸይትቺ ሺአቡዛት አማን በቃ ኡስታዝ አባዛር በጣም warri nagalcha jettani galtanii hunda maal gootan akkaawuntii irra seenaa waan gootaniif godhaa please nama hunda galchinee hin dhaqqabnu. Obboleeyyan kiyya guyyaa garii ancuufatu afaan nama guuta guyyaa garii dubbatu afaan nama guuta guyyaa garii waanuma dubbattu wallaalta saani leenca argee fincaayini isuma fincaan hin qabnee jedhan namni haadha qabdu haati teellee qabrii sirraa jirtu haati teellee immoo addunyaarra jirtu namni seenaan kun nan dhaqqabin jette namni keessattuu haadha namni qalbii rifatee du'aa'ii yoo sii godhe du'aa'iin sun isinii galchu munaan akkaawuntii qabu ka galchu ka amma danda'ee galchu nama 10 lakkoofsa 10 as jala barreessa